Scoring. Well, let's watch Acharu. Yeah. Ignik erronni jige biya jigide kaseka galma duga ijaruf galma sobara Ala baba baba. galma duga sida fedani ni Oh, exactly, of course. He read it to me. galma duga jala ni jaranna boru Indo babam boru. kuma murtu inora abban boru Ocho adake murtu inora abban boru inora abban boru abaye bacholoni nebu abuko Este mane mandi zaman marata. abaye ko baranam beku abaye ofna sachisa abaye warri ingilizi abaye tiyara tama oliga abaye warri ingilizi abaye ropila tamara abuko sifude badofo abaye zaranna abara egasi nangala Acharu, Acharu. Agar hear this one. Gio. Abaye bacholoni negu abuko himma marratisa abaye ko baranam beku abaye ofasa sichisa abaye akanatti sete abuko Hello. Matrayasi. Si ko ani jara ko mami anu sodaadhan silaalaa ture taa'eetani maal jedha bakka onne koorraa naa dubbatte bo onne koorraa lakka bo dhugaa arra oromoo hunda irra dubbatte beekta garaa oromoo hunda waanuma jiru dubbatte. Viidiyoo kana gaafatan waan bira turreef raashinii isaa ilaaluudhaaf waraabne. Har'a innis ajjeefamee Jawaaris hidhamee Oromiyaan hayyuun keessaa guuramee ilmaan adeetiitiin bulaa jirti. Kanas gaafa dabarre dubbanna seenaaf ol haateessu. Jawaar akkuma jette hidhaas ni baata mootummaas ni taata. Iddoo jirtutti nagaan siif haa ta'u. Jaarsi wayii waan nuun jedhe achi bullee jaarsota jidduu jaarsota seenaa ajaa'ibaatu jira. Gaafa Jeneraal Waaqoo achiin bahu warri OPDO kun itti duulanii namni akkana garre godhanii makiinaa isaa irratti Waaqoo hir'uu jedhanii barreessanii jedhe. Jaarsi argee irraa haxaa'uuf hin fiigee shamisaan huccuudhaan ogaa irraa argee dhiisi.